Tasaddata fayroon baradhu mucaa xinnoo tokkoon jaalladhe. An kutaa 8 bara isheen immoo kutaa 5 barti yeroo sana. Manni barumsaa isheen barattu mana keenya cina darbaniitu seenu turani. Ani immoo kilaasiin qabu kilaasii guyyaa ture. Ganama mana bukkeettan qayyabadha. Gaaf tokko akkuma tasaa ishee argee umuriin dargaggummaas waan dhufeefi ijirra na buute baay'ee ishee jaalladhe. Isheen mucaa simbo qabeettiidha baay'ee bareedduudha. Hojjaan ishees bareedaa mataan ishee kanarraan kan ka'e mucaa kana karaan argadhu barbaadan ture. Akkamittiin argadha mucaa kanaan jedha. Gaafan itti deemee ishee gaafachuudhaaf jedhu isheen faaranaan laattu narraa dheessiti jechuudha. Mucaanis jaalan beektu anis jaalala faaraadha. Akkuma kanatti tuma jedhu gaaf tokko carraa argadhen ishee argadhen ishee hafsisu jalqabe. Mucaan yeroodhaaf illee tole naan jenne baay'ee ofirra na dhiibde. Ta'us deemsa keessa mucaa amansiifachuu yaale. Gaaf tokko akka tasaa warri manan jiran isaan guyyaa gabaadha waan ta'eef abbaatii fi haati hojii hojjetu gabaatti jechuudha. Suuqii qabu suuqii bal'aa qabu isaan achi hojjetu. Mucaanii isaaniif misaa geessiteetu gara manaatti deebi'aa jirti. Ani immoo akka tasaanis gabaatti ba'een achi deebi'een gara manaatti galaa jira. Mucaa akka jaalalli qabeernatti fakkaata harka teellaatiin harka rukuttee na waamte. Akkas gaafan galagalee ilaalu isheedha. Na waamteennaan manatti na afeerte manuma isaanii deemeen ishee waliin taa'ee haasaa xinnoo haasa'e. Akkuma tasaa achi haasa'e gaafan gadi ba'u hojjetaan mana isaanii tokko barri irratti natti dhufe. Barri irratti gaafa natti dhufu dura ol dubbisna turre ani calluma jedheen bira darbee na eeras waan ta'eef gara manaan galee inni hojjetaan sun gara hojiitti deebi'etu dhaqee haadhatti hima. Mucaa akkasiitu akka itti ishee wajjin oolee isheen akka goote jedheetu dhaqee itti naqe. Gaafa kana ani galeera galgala gara sa'aatii 11tti obboleessa koo tokkotu jira baay'ee kan na fakkaatu. Inni immoo kaadhimaa qaba qalabatii godhatee jira. Baay'ee wal fakkaanna bifaan. Kanarraan ka'ee haati manaa anaa fi isa adda baasuu hin dandeenye. Gaafa itti dhuftu obboleessa koo qabatte. Ati akkamitti maal la seeteetu mana koo dhuftee mucaa koo haasofsiifta. Akkam na daffaruu keetiati jetteetu gaafa isheen isa qabattu mucaa durbiitti naa oolu tokko wajjin deemaa jira inni. Lakkii ana miti tarii mucaa isa xiqqaan teellaatti ta'uu danda'a nuun bifaan wal fakkaanna akkas gaafa jedhu hin didde naan qabachuuf gaafa isheen jettu kadhatee innis mucaan durbii kootu fi namni biraan kadhatanii irraa baasan. Gaafa galanii durbileessi koo baay'ee naajjin na taphachiisa gaafa manatti galu fuula guduunsee dhufe. Raatii nyaannee gara kutaa ciisichaa nuun kutaama tokko rafnaa gaafa dhufee naajjin haasa'u didee calluma ciise. Naan durbiin koo suni ati arreessa oolte naan jedhe. Lakkaa nama iddoo tokko hin deemne dubbisaan oole manatti hin jedhe. Deemteetti iddoo bira naamani lakkaa iddoo tokko hin deemne dubbisaan ture manuma taa'een dubbisaa ture hin jedhe. Gaafa kana akkas hin goone mucaa durbaa dhattee akkas gootee manatti akkas gaafa naan jedhu waan dubbadhu olaalee nan kolfeeni. Buleessi koo baay'ee gaafa sana waan nattaareef gaafa sanatti hin dubbanne ganama isaa ka'ee garuu na gorsee waan tokko natti himee akkas miti gaarii miti umurii kanatti jaallisiif hin barbaachisu ati kaayyoon kee barumsa baradhu wanti si darbu tokko yoo hin jiru akkas jedhee na gorse erga inni gaafa sana gorse jaalabaan jedhamus nan dhaabee addasii ittiin deebina jechuudha. Ani ishee wajjin erga gaafa sanaati yoo nagarre isheen immoo amma isheenis barumsuma ishee baraa jirti normaalii barumsuma ishee baraa jirti manuma jirti anis immoo barumsa koo baradhee man kuma carraa yuunivarsiitii argadhe yuunivarsiitii galee addasii walitti deebi'uu hin dandeenye ishee wajjin jechuudha. Isheedha yaadan qabu yoo jiraate barumsa ishee haalaan akka barattu wanti hundumtuu kan hin dabarre ta'uusaa jaalallis yerootti baay'ee bareeda waan ta'eef umuriin yeroo sana jaalalaaf galle suni umurii itti nama mijatu miti. Ofuma wal dongorsinee walla jechuudha. Tu dafee yoo mudannoon kun mudanne ta'e nuyi waan baay'ee keessa galuu dandeenya waan ta'eef kanaaf umurii kanatti isheen barumsa ishee akkatti fuftu waan tokko keessa galuu hin galin barumsa ishee akkatti fuftu ergaa qaba. Amma waan natti dhaga'amu ammayyuu nan jaalladha. Ituu gorsee ituu isheen natti dhiyaatte haalota jiran hundumaa ibsee fi yoo baay'ee illee jaallattee jirti ta'eef yeroo qabee fi jechuudha. Yeroo ishee qabee fi amma isheen qabee fixan baaftutti eeguun dirqama godha. Kololaniso maali manno gargar nu baasu biyya dandarroo. Kololaniso maali manno gargar nu baasu biyya dandarroo. Kana joore kololaniso maali manno gargar nu baasu biyya dandarroo. Mudannoo dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Kunoo dhaggeeffattoota keenya mudannoon keenya garaa nama raasa.
Egaa jaalala keessatti milkaa'innis jiraachuu mala. Gufuunis akkasuma jiraachuu mala garuu inni guddaan dandamatanii waan keessa jiran miira keessa jiran keessaa ba'uu danda'udha. Inni guddaan mo'achuudha jechuudha. Itti fufa jireenya waan ta'eef of daangessuun barbaachisaa miti jechuun miidhama irratti of daangessuun barbaachisaa miti wantoonni darbannuuf barumsa ta'uu danda'u jechuudha.